Nageenyi har'isuu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ijoo isinitti hima Ansaraay Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu keessatti maqaa shanee qallabdan jedhuun humnoonni mootummaa hidhatan uummata Amaaraa naannoo san jiraatu waliin ta'e manneen jiraattotaa gubaa jiraachuu maddeen keenya garasii dubbisnee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Aanaa Kiraamuu malee aanota biroo lama irraa abbootii warraa lakkoofsaan hedduu ta'an kan buqqaafaman ta'uu odeeffannoon garasii nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Addeegiraat rakkoo nageenyaa isaan mudate irraa kan ka'e barnoota isaanii addaan kutuun gara maatii isaaniitti dachaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniitii jiru. Barattoonni kunneen akka jedhanitti mooraa yuunivarsichaa keessatti Oromoo tahuu keenya qofaaf dhiibbaan garaagaraa nurra gahaa ture daran hammaachuun akka barnoota karatti dhaabnuuf nu dirqisiisee jira jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniitii jiru. Paartiin adda bilisummaa Gaambeellaa dhalattoota naannichaa hojii mootummaa keessa jiranii fi uummata naannichaatiif yaamicha qabsoo taasiseetii jira. Paartiin bilisummaa uummata Gaambeellaatiif qabsaa'u adda bilisummaa Gaambeellaa yaamicha uummata Gaambeellaatiif taasiseen hagayya tokko bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabe aangoo dhuunfaa tiksuuf wareegamne lubbuu lafee fi dhiigaa kafalamuu hin jiru jechuun uummata qabsaa'aa fi jiru hubachiiseetii jira. Paartichi yaamicha kabajaa uummata isaatiif taasiseen paartii farra uummataa ta'ee bilisiginaa aangoo irratti tiksuuf aarsaa hin barbaachifne kafaluu irraa qabsoo adda bilisummaa Gaambeellaa uummata isaatiif taasisaa jirutti dabalamaa jedheetii jira. Oduu biraatiin atileetiin hidda dhalootaan Oromoo biyya Neezerlaandii fiigu atileet Siifan Hasan Olompikii Tookiyoo bara 2020 irratti meedaaliyaa 3 hammaarrachuun haala seenaa taateetii jirti. Atileet Siifan Hasan fiigicha meetira 5,000 tokkoffaa bahuun warqii, meetira 1,500 sadaffaa bahuun naasa, meetira 10,000 ammoo tokkoffaa bahuun warqii fudhachuun Olompikii irratti seenaa addaa hojjetteetii jirti. Deeggartoonni fi dinqisiifattoonni atileet Siifan Hasan dinqisiifannaa fi jaalala Siifan Hasaniif qaban marsaa hawaasummaa irratti ibsataatii jiru. Oduu maddeen alaarraa arganneen gaazexeessitoonni Afgaanistaan keessatti miidiyaa UK'f hojjetan haleellaa Taalibaan yoo itti hammaatee gara UK geeffamuu danda'u jedha ministeerri dhimma alaa UK Dominic Raab xalayaa jaarmiyaalee miidiyaaleef barreessaniin dhimmi gaazexeessitoota Afgaanistaan jiranii haala addaan kan ilaalamu ta'uu eeraniitii jiru. Oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaata.